Asa Oromoo kana oofan bira malee uummata bira miti. Dantaa wal dhabdee isaanii kanaaf fayyadamtee gareen Habashaa yookaan gareen nafxanyaanam Oromoo miidhaa jirti jechuudha. Of course amma walumaa galatti maal akka ta'e beektaa? Akka Dr. Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Gaafa muummichi ministeeraa waanuma xinnoo bar waan guddaa miti bar gaaffiin deebi'een jiru beektaami. Mee gara fuulduratti hin deebisan hin beenu gaaffiin Oromoo waan guddaan turre bar biyyattii kana keessatti akka arjummaa isaatti. Waanuma xinnoo waanuma Oromoo urgooftu kan yoo godhe qullaa sirbiti baatee bar nafxanyaan miidiyaa ishiitiin FM jiru hundi jechuudha. Yoo nagnoo waan isaan hin jedhiin hin jiran beektaa. Gaafa immoo inni xiqqoodhuma saayikooloojii Oromootti wanta buutu kana yoo godhe yetimmin walad tini balinji la Itoophiyaan jedhanii tela hin bubbisu beektaa. Maal dookumantariin irratti hojjechaa ooluu miti. Maal anjira gubbaatti yaa galaaneetiyyaa ette fardi siidaa hatali siidaa dabalee sini ette wanni ette erganu daangeessani barii turee bulbul farda badia caalu wanni farda waan fardaa sobtachi keessa waarke farda siidaa hataniidha farda siidaa hatani siidaa dabaleen soore erganu daangeessani barri turee bubbulee fardi siidaa dabalee sun farda mililikirra taa'ee kunu amma suura ka'e san farda hatame beektaa eentati namicha nami hattu humnaan qotee bulaarraa fudhate beektaa ijoollee Arsadi promotion ka jedhaman bola sadan tokko jira Sisaay Bulbulaa waggaa 8 dura sochii hamaa gaggeessaa turan kitaaba isaan barreessan irratti arge beekte siidaa dabaleen kun nama galaan farda isaa kaalchoo fi garbuu qallabaa ture gorroo jalatti Oromoon sangaa fardaa isaa maal godha beektaa guyyaatti yeroo lama dhiiqa beeke naannoo keenyatti nuti farda goojeedhaaf lolaaf itti qophoofsitu kan leenji'amu garbuu nyaata gorroo jala hidhame namichi kun gaafa farda taphatu beekamaa ta'e odeensi qaba beektaa akka kitaaba sanarra jedhutti seenaani gorgisitu taabonni wayii hin baay'edhan as birbirsa gooroo kanatti nami kun maqaa qaba siidaa dabaleen kun namicha bira qaqqabe fakkaa namiliki bira odeeffannoo miliki biga waa maatiin haa taphatu jedhame inni farda isaa miicee maaloo jedhee bareechee galaan irraa sakaraa dhufe beektaa sakaraa dhufe goojiirra mul'atee na dhadha'u kana argee nugusni taa'ee argaa ture harkaa fuudhaa jedheen irraa bute beektaa waameetu farda akkasii kun mootiif malee nama teebula akka keetiif hin ta'u isa jedhanii nu abaaran sana jettaa mire jedheeni harkaa fuudhee siidaa dabaleen boo'aa deeme. Kanaaf gaafa amma farda kana laalu nanaara beektaa farda hatame farda nu jalaa hatame kanarra taa'anii hin qaanofneen nama qaaneessiteedha. Inumaayyuu immoo suura kaa'anii cimaanii. Dhaloonni kun waa'ee farda kanaa gaafachuu qaba barbaachisaa taanaan beektaa. Fardi abbaa qaba beektaa. War miliki leellisu fardi khasaati jedhu maal jettaan fardi khasaati inni fardumisaatiin dhufee. No inni calqaba harree yaabbatee dhufe. Gara Oromiyaa gaafa seenu seenaa jedhaa bara caaluu miti kan jedhu. Seenaan immoo rirmi nyaatu beektaa. Seenaan seenaadha. Okay? Yaabbii fardaa isatti beekanni amma waa'ee Adwaa faana wal qabate. Warri lole kun tuulama kana fardaan dhaqee dhukkeerraa kaase minni yaa'u wotorra ka'ee danda'a yookaan qabaniif ittiin deemataan beekamu. Ammas bari ijoolleen gaafa fakkeessitu siidaa isaa bukkeetti gaafa Adwaan kabajamu ijoolleen jijjirti farda jalatti qabanii kan deddeemu. Sangaa fardaa si jalatti hin qaban yoo yaabbii dandeessedha kan yaabbatu. Namoonni siidaan kun kajiganii jedha siidaan kun yoo jig fardi akka fardi kan Oromoo fardi kan Oromoodha. Akkam tolcha farda akkamitti jigama. Akkam tolcha kajige yoo inni isaarraa jigsan malee. Okay ga inni walumaa galattan fardi abbaaf deebi'uu qaba inni dhaloonni hin deeffata baay'ee. Anaaf sirratti hin ta'in malee inni waan hin oolle beektaa waan amma Ameerikaa kana keessatti ta'aa jiru beektaami. Biyya qaroomte biyya guddatte yakkamaa beeke. Minilikitiif yakkamaa moo yakkamaa? Oh my God.
ani inni gaa reeffaa miirammaa ekeraadhanni jechuun seenaa rirmi nyaatu siin jedheera. Seenaan immoo dhugaa. Kan sobaa jedhu kan dhugaa jechuun akkamitti namni kana na godheera jedhee sobaan si himata. Nama lubbuudhaan hin jirre. Aannolee irratti kana godheera, calanqoo irratti kana godheera gaafa jedhamu. Aboo bara sana inni barkanaan mallatteessa jedhan. Warri harkaan mallatteessu warri maastarsaa fi digirii fi PhD qabu bara mallee ulfajjeesaa jira beektaami. Inni bar sanatti doofummaa sanaan harma yoo mure harka yoo mure maalin tiniga doofaa waan ta'eef miti qotee bulaarraa kan farda hatu kan farda saamu walumaa galatti yakkamaa beeta mangisti keettee Oromoo lolti